ወርቅ ይቆሽሻል እንጂ ግራሙን አይቀንስም። የሰው ልጅም ይፈተናል እንጂ ወድቆ አይቀርም። አስታውስ፣ አንተ ያለ ምክንያት አልተፈጠርክም። እንከባበር። ብዙ ችግር ነው ያለብኝ እዚህ ጣጣችሁ ይልኝ። እንከባበር። እንደፈለክ እንዳትሆን ችግር አለብህ አይደለ? ትሰሚኛለሽ? እኔ ችግር የፈጠርኩት እኔ ነኝ። ለምን ተረጋግተሽ ነው ማለት? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني أكم جرتو كبجمتو تاف جالتمتو تكو ቀቃደውን ጋሪውን ጅርተኒ ነጋ ቀብደኒ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ውድ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? አለን እንግዲህ ስሜት ውስጥ ሆናችኋል። ተረጋጉ፣ ተረጋጉ። እውነቴ ነው የምላችሁ ተረጋጉ። ስሜት ውስጥ ስትሆኑ የምትናገሩት የምትሉት ሁሉም ነገር አታውቁም። ስለዚህ እስኪ ትንሽ ተረጋጉ፣ ተረጋጉ። እውነቴ ነው። አረ ብዙ ሰዎች ስሜት ውስጥ ገባዋል። አረ ተረጋጉ። እውነቴ ነው የምላችሁ። አሁን ስሜት የሆናችሁ በቃ መጥፎ ነገር የምናገራችሁ ሰዎች ያላችሁ፣ አው ይናደራል። እውነቴ ነው የምላችሁ። እኔ እንጃ በዚህም ጠብቄ መላቅም አልጠብቅም። ሁልጊዜ እኔ ብሩኬና ሀይሚን እወዳለሁ ሁለቱም። ግን የኛ መካሪ የኛ አንበሳ ይላለሁ። እኔ ሁልጊዜ ሰው ሲነካባ ሁለቱም ሰው ሲነካችሁ አይወድም። እውነቴ ነው የምላችሁ። ለምዶ እነሱን ለምቻለሁ ነው እኮ ዛሬ አይደለም እነሱ የሚከታተለው ድሮ ነው። 2 አመት ነው እነሱ ጋር። እውነቴ ነው የምላችሁ። ስለዚህ ሰው የለምዳችሁ ሰው ደግሞ በቃ ክፉ ነገር ሲነካቸው አትችሉም። ምንም በሆን ምንም። እውነቴ ነው የምላችሁ አትመኙም። ስለዚህ ብዙ ሰዎች እየጨዋችሁ ነው፣ እየሰደባችሁ ነው። ደግሞ አሁንም እርስ በርሳችሁ አትሳደቡ፣ ይበቃችኋል። አሁንም አልተማራችሁም እንዴ? እኔ የሚላችሁ አሁን ለማን ብላችሁ ነው? እውነቴ ነው የምላችሁ። እስከ መቃብር ልትሄዱ ትሳደባላችሁ? እስከ ስትሞቱ ድረስ ነው የምትሳደቡት ወይስ እንዴት? ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኑት? ተረጋጉ እንጂ። እነሱ አለ አገራቸው ላይ ነው። እናንተ የት ነኝ በሉ እስኪ አንድ ጊዜ አስቡ። እውነቴ ነው የምላችሁ። እናንተ ያላችሁ የት ነው? የሰው አገር የሰው እጅ እኮ የት ነው? አንድ ጊዜ ሰከን በሉ። ሁሉም ነገር ብዙ ሰዎች የለቀሳችሁ ራሳችሁን አታጡ። እውነቴ ነው የምላችሁ። ራሳችሁ አትጎዱ። አስቡ። የራስ በላይ ንፋስ አለ። የራስ በላይ ንፋስ፣ የራስ በላይ ንፋስ ጠፋብኝ ደግሞ። ስለዚህ ራሳችሁ ሆኑ። መጀመሪያ ራሳችሁ ስትሆኑ የሰው ትሆናላችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ። አሁን እንደዚህ ደግሞ አንድ ሰዎች ተናደዳችሁ፣ ክፉ ነገራችሁም አላችሁ። ተው ባካችሁ። ምንም በቃ እንደገባ ይወጣ እሱ ራሱ የኛ እውነት። በንዴት ደግሞ የምትናገሩ ነገር ጥሩ አይደለም። አስቡ። አንዳንድ ጊዜ እውነት ንዴት ውስጥ ሆናችሁ በቃ አለ አይደለም ይገባል። ስለዚህ ሰከን ብለው እርስ በርሳችሁም አትጣጣሉ። እነሱን ተውና የራሳችሁ ስራ ስሩ። እናንተ እውነቴ ነው የምላችሁ። አኩማ አርጊተኒ ኤጋ nama baay'ee waan baay'ee keessa galee aarii keessa garee har'a gadda hin jedhamnedha. Dhugaa dubbachuuf gaddi viidiyoon kaleessaa nama gaddisiisudha. Waan laphee namaallee cabsudha. Dhuguma nam tokkorraa kan hin dheenne. Dhugaa haimee wajjiniin waggaa isaanii kun ramadaana kana waggaa lamaan isaanii nama qanii tokko fiqireenyaa qaba jettee dhageenye ulfaa'ee dhageessu ishee miti nama baay'eetu gaddee jechuudha. Kana biraan immoo namoonni gariin ammallee diraamaa nurratti hojjetaa jiru kan jedhanii jechuudha. Ammallee jechuudha. Diraamaan jira maali amma du'anitti ittuma qaxxalaa bulaa hin dhaabbiin qabu nama garramtu. Kanaafuu Haimeen egaa viidiyoo kaleessa waraabdee irratti maal jettee sanitti fakkaate?
bilbila narraa kaasaan jiru bilbila honni narraa kaasuu didee fi na wajjiniin dhaabbadhuutii fatanaa kana keessa darbina wanta naan jedhe afaan immoo hin ta'u wanta an jedhee fi kanaaf natti fakkaata ammanni iddee jiru beekii wajjiniin deeme kanallee achumaan itti kennaa jetteetii dhugumadha. Maaxaraa jechuun qallaan miti seeradha seeraan bitamuun waanuma jirudha. Isheen illee kana biraan geessisuu wadhatti waan hin taane waan hin assaamne ishee eeggatee jechuudha achitti jara lamaan iddee tokkotti arguu jechuun. Nama ani ofiyyuun beeku ani maal ta'ee lakki ani hin goone nama jedhetuyyuu akkamiin bakka shayee bakka kaafeetti waamuu dhiisee bakka aalgaa qabee akkamiin waamee achitti namni baay'een haninni gaddee jechuudha. Kun isarraan eegamu jechaa jira. Inni immoo akka jedhetti ani waan ishee wajjin haasa'uu qabaan hin waame waan qallaalii miti kanaafidha ati waan taane ittiin fudhatiin jedha jechuudha. Viidiyoo dhumaa tokkoniin arge. Kanaafiyyuu waan ulfaatu isheen miti haimee miti nama baay'eetu ulfaatee jira jechuudha. Haimeen goddanyaa dubartii illee hin qabdu jechuudha. Maaliif dubartiin goddanyaan hundumaan isheen goddanyaa godhattu argitaniitu kanaan dura burukee irraa qabamne jedhanii girri keessa galanii waan baay'ee ishee gananii jiru jechuudha. Qobaa jirti isheen sa'aatii kanatti jechuudha nama hin qabdu. Hani isheen qabdu gaashee bichaadha jechuudha dhugaa rabbi sa'aatii kanatti. Obbolaan illee wanta burukee wajjin yeroo baay'ee dabarsituuf ishee wajjiniin hin jiranii jechuudha. Maaliif nama akkasitti dheenne yoo akkasitti lapheen ishee cabee nama amantee baqa jira mitiire isheen waan hundatti isatti of kennite yoo wanni immoo akkas ta'e argamu baay'ee nama gaddisiisa. Dogongora duraa dhiisteef iyyuu innarraa maaliif mana aalgaa keessatti waamee nama gaddisiisa. Maalaa ta'u aalgaa keessatti waameedha wanti nama gaddisiise jechuudha. Kanaafuu waan tokko otoo mataa koo ta'ee jedha bakka mataa keessanii buusa yaadame dhugaa rabbi naman tokko waan irraa dheenne nama bakka hin taanetti hin assaabne yoo bakka hin taanetti argamu otoo isin hin beekin nama gaddisiisaa jechuudha. Gariin nuti amma ani kanaa booda otoo waan ilaaliin namarratti hin duulu jechuudha. Beekii irratti duulaa turre jechuudha. Beekii kana yoo waan baay'ee dubbadhe ani mataan koo beekiin waa malee hin dubbanne beekiin ammallee ibbatti burukeen akka kana hojjete wanta beekuuf dhaabateen inni gattaramee karakkaraa ture jechuudha. Ammas immoo akka intalli achi jirtu beekaa inni intala hojii wal quba qaba kanaaf geessee ajechaa jiru namoonni gariinis jechuudha. Isaaf rabbitu beeka nuti hin beeknu. Kanaaf waa malee beekiin hin mugunne waa malee beekiin hin jenne nutu beekii irratti duulee jechuudha. Kanaafuu kanaa booda waan tokko amman ilaalutti namarratti waa dubbadhu gaarabbi. Wallaahi maaliif nama booda nama gaabbisiisa booda tizbitii keessa nama gashaa jechuudha. Akkuma amma argitanii beekiin beekaa itti malee otoo hin beekne goddanyaa waliin nyaate waliin dhugu akkamiin irratti masakkara yeroo hunda jechuudha. Kanaafuu baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Namni akka baabii malee beekii irratti duullee jechuudha nuti tokko fa'aanumaan qabeeti'a. Ittaas immoo haimee inshaallah አይዞሽ እቺ ጨለማ አንድ ቀን ብርሃን ትሆናለች። አንቺ ጀና ነሽ፣ አንቺ ጠንካራሽ ነሽ፣ አንቺ ሁሉም ነገር ራስሽ ላይ አልፈሽ የሰው የምትደርሽ ነው። አይዞሽ ደግሞ ይሄን ካቋመች ይሄን ሁሉም ፈተና አልሐምዱሊላህ ብለሽ ካለፍሽ ሁሉም ነገር አንድ ቀን ብርሃን ይሆናል። እውነቴ ነው የምላችሁ። ከታገስን የኛ ያልፋል ሁሉም ነገር። ዛሬ አዎ ይከብዳል፣ ይከብድሻል። እውነቴ ነው የምላሽ ይከብድሻል፣ ግን አይዞሽ እቺ ቀን ታልፋለሽ፣ እቺ ቀን ታልፋለሽ። ደግሞ አትልቅሽ። በልቅስ እንደ በፊቱ ወደ ቪዲዮ ስትመጪ አትልቅሽ። በኋላ ያንቺ ሞራል ላይ ይጫወታሉ። የቺ ቪዲዮ ቆርጦ ደግሞ እዚህ እንደዚህ ለቀሽ ለወንድ ብሎ ነገ ያንቺ ሞራል ላይ ስለጫወቱብሽ አትልቅሽ የኔ ማር። አይዞሽ እንግዲህ አይዞሽ፣ ሁሉም ነገር ለበጎ ነው ብለን እንለፍ። ምን እናደርጋለን እንግዲህ። ለዚህ አንቺ ጠንካራ ነሽ፣ ራስሽን ተከብረሽ ቤተሰብሽ ተከበረሽ ጀና አንበሳ ነሽ አንቺ። እውነቴ ነው የምልሽ ሀይሚዬ አይዞሽ። አንቺ አሁን ቤተሰብሽን አኮራሽ፣ ራስሽን አኮራሽ። ይሄ ነው በቃ ማንነትሽን። እውነቴ ነው የምልሽ አይዞሽ።
እንግዲህ አባትሽም አኩረሽ። ሴት ማለት እንደዚህ ነው። ለማንነቱ አትደረድርም፣ ለክብሩ፣ ለቤተሰቡ በቃ ጀና ሴት ከናፍዩ አቲ ከበጀ ኬቲን ጅርታ ወንቲ tokko wanti si miidhu hin jiru. Han si miidhu jaalala isa jaalattee waggaa lama gubde isatu si gaddis isa si miidhuu danda'a. Nama bakka boru abbaa manaa koo abbaa ijoollee naa ta'a jireenya koo fuulduraaf hanjettee yaaddee tokko gizee akkas ta'e sitti dhagahamuu danda'a. Garuu immoo ati wanti itti isa dhabuu biraa naaf yaaneeti miidhamtu gara bira wanti tokko si miidhu hin jiru. Yeroo malee ilma baati. Inuma baati maaliif waan inni sirratti hojjete sana wanta nama tokko waan isin irratti hojjete sana yoo yaadattan teessanii akkuma bultanii kaatanii dafee garaan citaa jechuudha. Yeroo marraan gadi bu'aa deema dhugaa rabbii achi gaafa citee cita. Akka duraa isin hin godhuu jechuudha. Nam tokko yoo akkam bokka qabaatanii fi eddee laattanii fi gaafa namni sun sin miidhu yeroo sana immoo argitanii teessanii bultanii makaatanii akka garaa keessan keessaa bawwootu jechuudha. Kanaafuyyuu har'a haayimeetti kabbadaa, har'a haayimeetti jabaate inuma baati keessaa guyyaa tokko. Intallillee masarajjaa harkatti qabdii. Viidiyoon amma nuti biyya alaa bichaa odeessina. Biyya alaa bichaatu akkasii jedhanii ani koo biyya alaa bichaatu akkasii warra rakkisaa jiran see biyya keessallee akkas jammarameera lakkaa. Viidiyoo kana nama 3 moo nama 4 dhagaa jira namni 3 han akkas godhe kan. Kunillee viidiyoo waraabdee keessatti viidiyoo sanaan as faraarra'aa jirti jedhani. ጉድ ረስቻለሁ። ይሄን ደግሞ የቀዳችው ቪዲዮ ነው ያሉ ነው። እንደዚህ የምታስፈራራ ያሉ ነው። ማሊፊ ማል ኩኒ በረ ማል ኬሰ ጅራ ጋርቢ በረ ፎኪሳ ቪዲዮ ማል ሀተውፍ ነምኒ ጊዜ ነመ ወሊን ጅሩ ቪዲዮ ማል ሀተውፍ ወራበቴ ለፈካወታ ማሊኒ ቱርጉሚሳ ኢቲን ወልዶርሲሱ ኢቲቲ ወል አስፈራራው በኔራማ ማልቱ ወል አመና መሳቲ ከና dhugaadha wallahi naasi saayitii kanatti maaltu walla mana sodaachise barri bara qiyyamaan dhiyaateedha dhugaa rabbi viidiyoo masarajjaa harkatti qabdee doorsisaa jirti burukeetiin jechaa jiru. Kanaaf sodaateetii ishee kadhataa jira ishee lamammaxaa jira as waamee achi waamee jechaa jiru namoonni baay'een. Ani lakkaa biyyuma alaa bichaatu wal gubaa jira ganama galgalansee lakkaa biyya Itoophiyaa keessatti illee burukeetiin nama sadaffaan agaan akkasitti viidiyoo qaddaatee wal gubdu kana. Yaa salaam yaa rabbiiti kana rabbiin wallaahi han akkasii irraallee sinaa eegu rabbillee sinaa baasu dhugaa rabbi bara wal amanuun dhibeedha saayitiin kun bara eenyumaan abbaan manaa faati manaa waliin amanni dhufe saayitii kanatti dhugaa rabbiin sinitti hima wallaahi bara akhiru zamaanii amma bara namucaama kaayimaa jedhee qabatee jirutuyyuu viidiyoo qullaa waraabee birrii yoonaan kennine jedhee as faraarra'aa ture jedhan. Finfinnee keessatti jedhan nama baay'ee maaltu dhufaa jira dhugaa rabbii maali yaa rabbii koo akkam gara gamitti deemna nama sodaachise ofsin sodaachise ofuma kana of sodaattu amma nama mitiiti. Ofuma keessaa si sodaachisa nama mitiiti saayitii kanatti dhugaa rabbii. Akkamitti deemna maal haa ta'uuf viidiyoo waraabamu maaliif viidiyoo wal waraabanii maaliif lafa wal kaanii itti wal rakkisu maa inni rakkini baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii kanaan adoorsisaa jirti jechaa jiru viidiyoo harkarraa muluu qabdii jedhanii kana keessa heerumaa naa baanii jenna gaha bicha haayimeen na gaddisiisti haayimeen kana miti wuletaan ishee isaaf jettee nama baay'ee wal abdee beetasaba ishee jechi gaashee malee obbolaa wajjiniin iyyuu hin argamtu isheen isa faana irra caalaa yeroo ishee dabarsitu yeroo ishee intini jettu wuletaan ishee gisee akkas ta'u immoo baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maal amannaa saayitii kana ታማኝም አማኝም የለም። እውነቴን ነው የምላችሁ ከዚህ በኋላ ማንም አላመንም ራሴም አላመንም ሰው ተውና እውነቴን ነው የምላችሁ ከባድ ነው ጊዜው ከባድ ነው ጊዜው እንዳያችሁ አይደለም እውነቴን ነው የምላችሁ በጣም ያስፈራል እንግዲህ እንዳያችሁ ነው